keessa ciisu fedha dhugaa waaqaani. Keessa taphadhu nama godhaa, bashannani nama godhaa. Kuni misooma laga qurxummiiti. Lagni qurxummii akkuma laggeen magaalaa Finfinnee keessatti argaman kanneen biroo bakka balfitti gatamuuf akkasumas immoo dahoo yakkamtootaatti ka ture. Har'a garuu jiddugala bashannanaatii fi iddoo haragalfii jiraattota magaalattii fi akkasumas hawwata turistii magaalaa Finfinneeti. Bakka hojii keessa safaruma kanadha. Safarri kun otoo akka kanatti hojjetameen dura baay'ee qoshaashaa ture. Haala akkama bareedu kana otoo hin ta'in manoonni caccabaa ture. Asweenziin kunillee baay'ee xurii waan garaagaraa ture, foolii ajaa qaba. Deemuuf illee kan hin mijanne akka darbuudhaaf baay'ee kan ulfaatu ture. Amma garuu yeroo akkasitti ilaallu baay'ee bareedaadha. Keessa taphadhu nama godhaa, bashannani nama godhaa. Yeroo mootummaa duraan isaan oggoon argu lagi kun laga itti namsaaman laga ajaa ka bishaanii yaani kan namni umarra hin qabne ka sodaa namas hin baane. Amma oggoon argu akka deemu akka tasa ta'e keessummaa wayii gam keenyaatti dhufa walillee dhufne jirra. Waan addaasitti argine jirra. Dhibii mul'ataa jedhee herrega. Waan baay'ee nam gammachiisaati. Waan ilattu nam hawwata. Urgaanis yemmuu agartu magariisi kun ni urgaa. Urka uumama qaba. Keessa ciisu fedha dhugaa waaqaani. Hajaa isaatiif akka adumsa waan hin tolle ture. Garuu gana bareedee argu kiyyatti baay'ee natti toleera. Ammayyuu ittaafuuf hin jedha iddoo hin ga'iniin illee. Waan dinqisiifatamuu qabudha. Meedaalee as kana hin jira. Meedaa kubbaa miilaallee baay'ee namatti tola. Bakki misooma laga qurxummii irratti hojjetame kun iddoolee tajaajila adda addaatiif oolan hedduu kan of keessatti hammateetiin bifa miidhagaa fi ammayyaa ta'een ijaaramedha. As keessaa iddoo teessee haara galfattutu jira. Riyyaa kee qabattee dhuftee nama faana bashannanuu barbaadde qabattee dhuftee sin afursiisu maaliif sichi tola. Laalteellee bashannantallee kan hin qofne asii deemte iddoo ijoolleetti bashannanan jira. Daa'ima qabatte daa'ima kee qabattee dhufte yeroo kiibaatu asitti dhufte sirriitti daa'ima kee bashannansiistee ofii keellee bashannanuu ni dandeessa. Halkan yoo dhufte ifa baay'ee qaba. Halkan yoo barbaadde guyyaa yoo barbaadde haalli isaa sirriitti mijataadha. Namni baay'een dhufee taa'ee Proogiraamii yoo qabatte fakkeenyaaf iddoo kana proogiraamii illee yoo qabatte kan maatii fakkeenyaaf guyyaa dhalootaa kabajuu barbaadde kun asitti sagantaa garaagaraa qopheeffachuu ni dandeessa. Bakki isaa baay'ee mijataadha. Hoteela barbaadde hoteelli ni jira, kaaffeen ni jira. Magaalaa keenya bareechuun uf bareechuu, man keenya bareechuu. Magaalli kun magaalaa Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in, magaalaa Oromiyaa qofa otoo hin ta'in, ka Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in, ka Afrikaa guutuuti. Akka addunyaa Afrikaa dhiisee akka addunyaatti nama hawwisiisuu jirti. Ana gara mootummaallee akka wanti kun itti fufee daranaan kanallee caalu hojjetametti sadarkaa dhibiitti akka inni tarkaanfatu abdii guddaa qaba. Obboloonni keenya kun kaleessa hojiin qaban turan. Sababa misoomni kun asitti hojjetameef carraa hojii argatanii maatii isaanii ittiin bulfachaatee jiru. ከጀመር ጀምሮ እስካሁን ስላለን ለኛም ስራ ፈጥሮልናል። jalqabbiirra hanga ammaatti hojicha nutu hojjete misoomichi carraa hojii nuuf uumeera. buddeena ittiin nyaachaa jirra. qilleensa qulqulluu unachaa hojii keenyas hojjenna. የስራ እድል ይፈጥራል ፈጥሯልም። hojiin kun carraa hojii bal'aa nuuf uumeera. kun yeroo ilaaltu soora ijaaf qalbiiti sammuun namaa lafa boqonnaa gaariitti argatudha.